ashama harka fuun ilmaan oromoo kan bahaa dhihaa kan kaabaa kibbaa hundi keessan baga nagaa jiraattan anis nagaadha waan dalagni waaqa haa ga'u har'aan tana maaliif viidiyoo kana waraabdee jettan gammachuu hammana hin jedhamne hin qaba guyyaa har'aa guyyaa sabni oromoo bilisoome natti fakkaata rabbiin nu haa bilisoomsu guyyaa har'aa akkasumas asiin duras wantoonni gurguddaan injifannoon gurguddaan galmaa'ee ture keessaa'u kanadhaa baay'ee na gammachiisa akkuma ji'a sagalii oliif akkuma beekamu mormiin oromiyaa adda citee hin beeku akkasuma naannolee akka shawaa harar wallaggaa fi arsii lixaa naannuma hunda'uu ni jira ture kan keessaa'u kanadhaa kun baay'ee na gammachiisa maaliif si gammachiise yoo jettan alaabaan oromoo tan yeroo asiin duraa namni yoo gwaantii harkatti alaabaa qabdu harka godhate yoo callee morma godhate mana hidhaa seenaa ture ajjeefamaa ture yoo boorsaa kiisii ka alaabaa oromoo qabu godhanne nu hidhaa turan nu ajjeesaa turan har'a alaabaan oromoo tan haawwatiin ta'in harma itti muramtee abbootiin keenya morma itti lubbuutti dhaban har'a yemmuu otobisii irratti ol bahee alaabaan oromoo kun fannifamu gammachuu hammana hin jedhamnetu na dhagama kanaaf saba koo lammii koo baay'een jaaladha baay'ee ittiin boona gammachuu guddaan na dhagame ilmaan oromoo osoo kabahaaf dhihaa jedhee adduun qoon hundi keessan baay'ee nama boonsitu baay'ee nama gammachiiftu dargaggoo oromoo maal jedhee gammachuuf galata isaanii maal akka jedhee galchuuf hin beeku baay'ee hammana kan jedhamne gammadee jira akkasumas hiriira guyyaa har'aa taasifame irratti dargaggoon fi qote bulaan namni hunduyyuu tokko ta'ee naannolee shaashamannee irraa ka'ee haga adaabatti dhaabatutti guyyaa tokko haala wal fakkaatuun karaa cufanii haala wal fakkaatuun hiriira bahuun baay'ee namatti tola injifannoo guddaadha alaabaa oromoo makiinaa irratti ol bahee fannifamuun kan yeroo asiin duraa namni yoo harkaan qabatu dhiisi waa'ee abaa'oo dubbate hidhamu kan kaasitti Umar Suleeman fa'aa eebbisaa addunyaa fa'aa dhageeffatan hidhaman har'a alaabaan oromootun ol baatee makiinaa irratti fannifamuun baay'ee injifannoo guddaadha kanaaf nu boonsuu qabaa itti gammaduu qabna haaluma kanaan itti fufuu qabna kan jedhu gammachuun guddaa na dhagamee akka waan har'a bilisoomnee wayititti hedduu natti dhagamee hedduu itti gammade so injifannoon akkanaa fi tokkummaan akkanaa osoo oromiyaa keessa bakka hunda jiraate har'ayyuun eegnu ture bilisoomuudhaaf mirga keenya arganne mirga abbaa biyyummaa kan mootummaan habashaa jaarraa hedduuf afaan qawweetiin saba keenyarraa fudhatee afaan qawweetiin nu gabaroonfatee afaan qawweetiin ittiin nu bulchu kana afaan qawweetiinis ta'ee afaan qawweetiin ofirraa buusuu ni dandeenya nu ni akkuma isaanu nu beekan gootumaallee akka isaan caallu sirritti nu beekan jabummaallee akka isaan caallu qabeenyaallee akka isaan caallu beekumsaallee akka isaan caallu maybe yeroo duraanii hacuuccaa isaan akka hin baranne duubatti nu hambisaniif barumsaan yoo nu caalanillee akka yoo baranne isaan caallu sirritti beekan kanaaf kun injifannoo guddaadha har'allee taanaan borullee taanaan tokkummaadhaan yommuu kaane mootummaa gabroonfataa wayyaanee mootummaa gabroonfataa habashaa ofirraa buqqifnee mirga abbaa biyyummaa ni arganna mirga abbaa biyyummaa biyya keenya irratti ofiin of bulchuu ni arganna afaan keenyaan baratu afaan keenyaan dubbatu qabeenya keenya ufumaa keenyatti fayyadamu kan biyyoota isaan abbaa qabeenyaa jedhanii addaan qoqqoodatanii ofii itti fayyadamanii sabaan bitan kana nuti ilmaan oromoo nuti dhalataan oromoo
itti fayyadamuu qabna. Kanaaf kana gochuuf tokkummaan keenya barbaachisaadha. Qawween abaa'oon nuulolee biyya bilisoomsa jennee eeguu osoo hin taane isaan illee gochaa danda'an ni hojjetu. Nuti warroonni ilmaan Oromoo jajjaboon gootowwan sabboontonni biyya Oromoo keessa jiran kun tokkummaadhaan kaanee mootummaa wayyaanee qawwee tokko malee tokkummaa taanee irree tokkoon ofirraa buusuu ni dandeenya. Gochiin har'a raawwatame godina Arsii Lixaa keessa raawwatame guyyaa har'aa wal fakkaataa Oromiyaa guutuu keessatti yoo raawwatan osoo raawwatama ta'e mootummaan kun homaayyuu fiduu hin danda'u. Mootummaa TPLF kana ummanni godina tokko osoo tokko ta'e ofirraa buusuu ni danda'a. Ummanni naannoo Finfinnee hundi osoo tokko ta'e ofirraa buusuu ni danda'a. Garuu ni beekama Shawaa, Harargee, Wallagga guyyaa guyyaan ni adeemsifama hiriirri. Mormiin ni jira guyyaa hundaa'u. Garuu haa ta'u aanaa guyyaa tokko aanaan tokko bahe yookiin gandi tokko bahe gandi biraa callisuun karaa diinaa banuudha. Yeroo kana isaan kaan itti dagalfatanii yookiin itti ciqilfatanii kaan immoo kaan dhahuu jechuudha. Kanaaf tokkummaan akkanaa hoo jiraate haala kanaan yoo sabni wal ta'ee jedhe homa takkaa'uu fiduu hin danda'an. Maaltu nu barbaachisa? Tokkummaadha. Unity strength akkuma je'umsan tokkummaan qacceen wal gargaarte arbahiiti jetti Oromoon. Kanaaf tokkummaan keenya nu barbaachisa. Qawwee osoo hin taane ammas wanti nu barbaachisu tokkummaa. Qawween homaa miti. Qawwee tokkummaan jiraannaan qawwee wayyaaneen deemtu tana isaanumarraa hiikanna malee qawwee biraa hin barbaannu. Kanaaf maaltu nu barbaachisa? Tokkummaan ka'utu nu barbaachisa. Kanaaf baay'ee haala kanaan ummanni biroo naannoo biraa haala kanaan walirraa arginee osoo tokko taanee guyyaa tokko amma yeroo ammaa kana keessayyuu namoonni akka Baqqalaa Garbaa fi namoonni biraa hedduun mana hidhaa keessatti du'aatiin jiran. Even guyyaa har'aafaa ambulaansiin mana yaalaa irraa fudhattee mana hidhaa keessaa fuutee akka deemtettu himama. Kanaaf yemmuu isaan du'an teenyee ilaaluu hin qabnu. Isaan eenyu du'anii saba Oromoo kan hidhamu, kan ajjeefamu, kan dararamu, kan biyyarraa ari'amu. Kanaaf hidhaman malee faayidaa dhuunfaa ofiitiif osoo ta'ee hin hidhaman ture. Maybe faayidaa dhuunfaa isaatiin akka namoota biraatitti jiraatuu danda'an. Akkasuma biyya keessattis akkuma isaanii saba sobanii jiraatuu ni danda'u. Akkasuma biyya biraallee deemanii jiraatuu ni danda'u. Garuu namoota saba isaaniitiif dhukkubsatan waan ta'aniif biyya biraa deemanii yookiin qabeenya uummataa saamanii jiraachuu warroota hin dandeenye dhugaa Oromoo namoota barbaadan waan ta'aniif Oromoof jecha hidhamanii Oromoof jecha nyaata dhugaatii dhiisanii mana hidhaa keessatti dararaa guddaa argaa jiran. Isaanis akka namoota biraa biyya biraatti bahanii akkasuma biyya keessatti haala nuti hin jiraannu akkasuma Oromoonni biraa ittiin jiraatuu ni danda'an. Garuu sabummaan isaanii waan dhukkubsatuuf sabawaaf dhukkubsataniif keessa isaanii waan hin eeyyamneef akkasitti jiraatuu hin dandeenye. Laala. Kanaaf nuti ummanni Oromoo dargaggoon Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiru tokkummaadhaan ummata kana kan hidhamanii amma yeroo ammaatti gara du'aatiitti eegamaa jiran tokkummaadhaan waltaanee yoo gadi baane wanti hin godhamne tasuma hin jiru. Maal jedhanii nothing is difficult for willing heart jedhan. Onneedhaan wanti tokko girgiddamoo yoo hin dhiiba jedhee gara kutannoon yoo deeme manuma tokko dhiibee jissuu ni danda'a. Kanaaf maaltu nu barbaachisaa? Har'as borus tokkummaadha, qawwee miti. Jaalala tokkummaa waliif dhaabbatu. Waa hedduu galmeessinee jira dargaggoon biyya keessaa ta'e dargaggoon Oromoo waan isaan galmeessan baay'eedha. Har'a qawweenii miti kan master plaaniin ummanni Oromoo akka lafarra buqqa'u akka eenyummaan isaanii badu kan gochuuf karoorri baafame kan hambise qawwee miti, tokkummaadha.
akkasuma warroota hidhamanii nama kuma meeqaan lakkaa'aman ka hidhaman kanas tokkummaan yoo jiraate qawweenis dhabamtu tokkummaa yoo jiraate isaan kanallee baasuu ni dandeenya. akkasuma gumaa namoota 700 ol kan Oromiyaa keessatti ajjeefamaniif qalaman gumaa isaanii tokkummaan jiraannan ammas baasuu ni dandeenya. kanaaf wanti nu barbaachisu tokkummaan walqooduu amantiin kutaan sanyiin maaliin walqooduu akkasuma keessayyuu wanti guddaan gara dhaaba politikaatiin dhaabonni adda addaa akkuma jiran yeroo ammaa wal ta'utti jiran. kanaaf isaanis haala gaariin wal ta'u jiran. kanaaf nutis namoonni dargaggoon qote bulaan jaarsa jaartii osoo hin jee namoonni biyya keessatti argaman tokkummaadhaan mootummaa gabroonfataa wayyaanee waggaa 25 oliif saba keenya hidhaa ajjeesaa qabeenya saamaa biyya ofii guddifataa maqalee guddisaa laalamee har magaalaa Adaamaatii fi maqalee wal bira laalaa gaafa mootummaan kun dhufu maqaleen akkam jirti Adaamaan hoo akkam jirti Finfinnee hoo akkam jirti akkasuma magaalonni biraa tan Oromiyaa hoo akkam jirti yeroo ammaa magaalaa biyyoota naannoo Oromiyaa keessatti bakki karaan ispaaltiin hin galin hedduudha. akkasuma eerpoortiin isaanii eerpoortii adda addaa hin qabnu. kanaaf mootummaan kun mootummaa biyya bulchu osoo hin taane mootummaa biyya saamuu mootummaa biyya keenya saamuu nuyi hanga oomishayyuu saamamnee jiraachuu hin barbaannu tokkummaadhaan tokko taanee saba irree tokkoon biyya keenya bilisoomsuu dhiiga ilmaan keenyaa baasuu wayyaaneen hadha namoota 700 ol nurraa ajjeeftee ammas itti deebitee qabeenya keenya saamaa ammas nu wajjin jiraatuun hin qabdu. kana eenyu hambisuu danda'a tokkummaa ilmaan Oromoo qofa. qawwee dhabuun homaa miti tokkummaa qabaannaan qawween hin barbaachisu. namni ni du'aa ka du'e ni du'aa kan hafe immoo saba ofiitiif dhaabbatee falmatuudha qaba. kanaaf dubbii kiyyas yoo isin dheeresse dhiifama na dhageeffadha yoommoo soba ta'e soba jedha garuu maali wanta ta'uu qabu wanti godhamuu qabu namoonni qawwee barbaadu osoo hin taane tokkummaa barbaadu akka qabnu guyyaa har'aa naaf galeetiin jira. yemmuu tokkummaan jiraate homa takka nama hin godhan eessattuu mirgi biyyoonni biraallee mirga namaa ni eegu. kanaaf mirga keenya irratti abbaa biyyummaa argatuuf biyya keenya keessatti ofiin of bulchuuf afaan keenyaan baratuuf afaan keenyaan dubbatuuf afaan keenyaaf hojjetuuf tokkummaan nu barbaachisa. akkasuma obboleeyyan keenya kan du'an kan mana hidhaatti jiran kan du'aniif guma baasu kan mana hidhaa jiran tokkummaa kanaan baasu kana injifannoon guddaan asin dura ta'eetiin jira. karoora ummata Oromoo lafarraa buqqisuuf taasifameef eenyummaa Oromoo balleessuuf taasifame tokkummaa Oromootti oolchee har'allee afaan keenyaan dubbachuu fi hiree ofii murteeffachuu fi obboleeyyan kan hidhaa jiran abbootii keenya kan hidhaa jiran kan ajjeefamaa jiran kan ibiddaan mana hidhaatti gubamaa jiran kan lukti muran kan qaamni saalaa muramaa jiran kan harmi muramaa jiran kana kan oolchuu danda'u qawwee wayyaanee osoo hin taane tokkummaa uummata Oromooti. qawween tokkummaan jiraannaan qawwee isaanii irraa fudhatuun salphaadha. kanaaf yeroo ammaa kana har'a waan injifannoo tokko keessaa waajiroonni wayyaanee 7 ol magaalaa Dodolaa keessatti akka gubatan himamaatiin jira. har'a kun injifannoo akkasuma haala kanaan yoo wal ta'an qawweellee akkasumatti fudhatuun ni danda'ama. kanaaf wanni danda'amne tasumawuu hin jiru. kanaafuu waan kamiyyuu gochuu akka dandeenyu ni beekan wayyaaneen illee dhaabdi biraallee warroonni biraallee sabni biraallee maal akka Oromoo raawwatu qabu injifannoo akkam akka galmeessuu fi lubbuu isaa onnee isaaniillee waan hunda keenya qabeenya keenyallee onnee keenyallee sabboonummaa keenyallee ni beekan. kanaaf walirra laaluu hin qabnu tokko ta'uu qabna. yeroo adda addaatitti naannoo adda addaa yeroo hiriirri taasifamu tokkummaadhaan wal faana bahuudha. fakkeenyaaf har'a osoo aanaa Dodolaati maybe iddoo
ana dodolaati fakkeenyaaf hiriirri yoo jiraate hasaasa kofale eddoo heeraro adaabbaa osoo callisanii ummata dodolaa har'a wayyaan inni barbadeesti jechuudha. Kanaaf tokkummaa ummanni Oromoo taasiseen har'a lubbuun namoota hedduu baraaramteerti. Tasaa namoonni balaa biraa tasaatiin balaa biddaatiin fakkeenya waajirri yoo gubatu ollaa sanillee jiraatanii yookiin balaa adda addaatiin namoonni miidhaan isinirra gahe rabbiin isiniif kadhannaa rabbiin bilisummaa isin argisiisu akkasuma rabbiin qabeenya keenya kan wayyaaneen afaan qawweetiin nurraa fudhatte biyya keenya kan afaan qawweetiin wayyaaneen nurraa fudhatte tokkummaan keenya nuuf deebisaa tokkummaa hoo qabaanne waan kamiyyuu hojjechuu akka dandeenyu argineetiin jirra. Rabbiin tokkummaa nuuf haa kennu. Ammas har'as hanga har'as wanti duubatti nu hambisee jiru tokkummaa dhabuu keenya ammas tokko ta'uu qabna. Maal jetti Oromoon namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamuu jedhan. Maaliif hunduu kaawwan isaanii mana kana ijaaranii geessu waan ta'eef citaa wal saamuun hin barbaachisu wal qarqaarutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf tokkummaatu nu barbaachisa. Dhaabota siyaasaa adda addaallee akkasuma isaan ta'u jiranii haalaan tokko ta'uu qaban. Baay'ee waan nama gammachiisu keessaa dargaggoon Oromoo yeroo ammaa injifannoo hamman hin jedhamne galmeessaa jiranii. Kun baay'ee ittiin boonna, baay'ee ittiin gammanna, baay'ee sin jaaladha ilmaan Oromoo hundi keessan baay'ee galatooma, baay'ee nu boonsitanii jirtanii, baay'ee ittiin boona, baay'ee ittiin gammada. Bilisummaa hundi keenya rabbiin bakka jirrutti bilisummaa nuuf haa kennu. Abbootii keenya nuuf bilisummaa kanaaf jecha lubbuu isaanii dhabanii akkasuma alaabaa abbootiin keenya harma itti muramanii morma itti muramanii itti ajjeefamanii itti qalaman deebifannee dhaabuuf mirga keenya mirga abbaa biyyummaa kan afaan qawweetiin nurraa saamamee qabeenya keenya kan afaan qawweetiin nurraa saamame deebifannee dhaabbatuu qabna. Kanaaf tokkummaan nu barbaachisaa. Tokkummaa